Atau aumannya de minana no. Oh, iya. Afaan maalitti kun immoo? Afaan Oromooti. Eenyu jedhu? Eenyummaan koo ture. Si barbaadeen ture. Eessa jirtaa? Eenyummaan kee erga ture. Na baruun keessa ammaa afaa turu ka. Obboleessa. Qoosaan jiru. Ahaa. Ana qoosaa jiraare? Sitti mul'ate natti fakkaata. Maal? Qoosaa akka jirtu kaa. Obboleessu. Maal barbaaddee? Maal si gargaaru? Maal qabdaa? Maal na gargaarta? Obboleessu. Sammuun kee nagaa hojjetaa? Ofiif bilbiltee natti fakkaata. Yoo ta'eewu eessa jirta? Waan ansi akeekkachiis tokkoon qaba. Dhugaa naa akeekkachiis. Tole. Kan biraawoo? Lammata akka maqaa isheen dhoofne. Maqaa kee abaluu haadha'u jedhuu laata? Akka Maali kun? narratti cufaata. Tole. Maarri gaariidha. Waggaa baay'ee fagaattee turte. Akkam ture? Eeyyeen dhugaa. Dachee Oromiyaa kanarraa fagaatanii jiraachuun baay'ee ulfaata. Sadarkaan itti hojii dhaaburrayyuu gaheen ture. Akka carraa ta'ee jijjiirraa argadheen gara kana dhufe malee. Oo, amma kunoo dachee irratti handhuurri kee handhuurame biyya lalistuu kanatti deebitee jirta. Weelkaam jenneerra. Amma deebi'een jira. Hojiin akka miree. Homaan jettu tokko lama jechaa jirra kunoo. Wanti hunduu tokko lama jedhanii ta'e gala. Tokko lama jedhaniiti gara sadiitti kan ce'an. Eeyyee. Kenna bilbilli keeyyaa jira. Oo, kootii. Waaw. Hello. Ookoo kennu koo nagaa keetii? Nagaa kootii obsii koo. Akkam jirtaayi? Jiraam dhugaa hin baddeem. Yaaddamuufi ka? Lakkii moo kennu yaaddamuutti irraanfatamuunis jiraam. Isallee sirriittan beeka akka hin irraanfatamne. Atis nan irraanfattu jedheeniim. Tole sammoo eessa jirtaa? Anoo hiriyyaa koo tokko waliin hin jira. Dhugaa? Waaw! Har'a kophummaa keessaa baatee jirtaa jechuudha. Baga gammadde. Qoosaa kanati baay'ima dandeessaa? Sitti ba'een hin kennu koo. Walluun barsiiftuu hiriyaa kee waliin. Sin barsiisa dhugaa. Yoo? Guyyaa tokko sin barsiisa. Eeyyaadda'iin. Tole yoosuu taphadhaa kaa guyyaa gaarii siniif haa ta'u. Siifillee obsi. Guyyaa gaarii. Nagaan naaf tobi. Ayyee. Oo, ishee seetee kan biraadha. Dhugaa? Eenyu isheen? Yeroon akkanatti ilaalu waan walii galaa jirtan natti fakkaata. Lakki. Akka sana miti. Akkuma bolaa tokkotti waliin haasofan. Maali kenna? Osoo eenyuu koo waliin jettanuu moo? Eessatti wal bartan garuu? Guyyaa ta'e sababan tala sanaaf aarii bakka wayii taa'aa osoo hin jiru. Achumaan dhuftee si jajjabeessiti. Miira san keessaa si baaste miti? Ishee kana jabeessi qabadha. Lakki akkas miti. Liban, ani kana booda dhimma jaalala keessa seenuu hin barbaadu. Sababa ishee sanaatiyyuu hangam akka jireenyi koo jeeqame natu beeka. Ilaam kenna. Namni hundi tokkoo miti. Maaltu beeka? Ishee kana moo waaqatu si kiisuuf siif kenne ta'a? Isheen sanaaf miira obbolummaa malee miira biraa naaf hin qabdu. Anaaf isheen obboleessaaf obboleettii qofaadha. Ilaam kenna. Waanuma kamiifuu wal nu barsiisimee nan ilaala. Eenyu nyaan jettee maqaan ishee? Obsee jedhamti. Waaw! Maaltu beeka akkuma maqaa ishee kana obsituu ta'uu dandeessi? Guyyaa tokko wal nu barsiisi kaa? Tole. Isheen amma akkas jechaa turte hiriyaa kee wajjin wal na barsiisi. Ilaam kenna. Dubartiin hiriyaa kee maatii kee waliin wal na barsiisiin jechuu jalqabnaani si jaallatteettii jechuudha. Kanaafuu maal godhu? Jaaladhu akkanaan hin jenne garuu. Eeyyeen carraa kana akka of jalan dabarsine garuu. Gonkumaa
kana gochuu hin danda'u. Madaa konkoorra irratti madaa biraa dabalachuu hin barbaadu. Isheen kun akkasi madeessitu maaliin beektee akkas jettaa? Dhiisi. Hundiyyuu tokkuma san. Amma yaadeemnu. Tole, itti yaadi garuu. Haa ta'u, amma nyaadhe midhaan ana'u. Iyyooyyaa. Afaan maalitti kun immoo? Afaan Oromooti. Eenyu jedhu? Eenyummaan koo haa turu. Si barbaadeen ture. Eessa jirtaa? Eenyummaan kee erga ture na baruun keessa ammaaf haa turu kaa? Obboleessa. Qoosaan jiru. Ana qoosaa jiraare? Sitti mul'ale natti fakkaata. Maal? Qoosaa akka jirtu kaa. Obboleessu maal barbaaddee? Maal si gargaaru? Maal qabdaa? Maal na gargaarta? Obboleessu sammuun kee nagaa hojjetaa? Ofiif bilbiltee natti fakkaate. Yoo ta'e yoo eessa jirta? Waan ansi akeekkachiisu tokkoon qaba. Dhugaa naa akeekkachiistaa? Tole kan biraa hoo? Lammata akka maqaa isheen dhoofne. Maqaa kee abaloo haadha'u jedhuu laata? Akka Maali kun? narratti cufaata. Tole. Maarri gaariidha. Waggaa baay'ee fagaattee turte. Akkam ture? Eeyyeen dhugaa. Dachee Oromiyaa kanarraa fagaatanii jiraachuun baay'ee ulfaata. Sadarkaan itti hojii dhaaburrayyuu gaheen ture. Akka carraa ta'ee jijjiirraa argadheen gara kana dhufe malee. Amma kunoo dachee irratti handhuura kee handhuurame biyya lalistuu kanatti deebitee jirta. Weelkaam jenneerra. Amma deebi'een jira. Hojiin akkamiree? Homaan jettu tokko lama jechaa jirra kunoo. Wanti hunduu tokko lama jedhanii ta'e gara. Tokko lama jedhaniiti gara sadiitti kan ce'an. Eeyyee. Kenna bilbilli kee iyyaa jiraam. Kootii. Waaw. Hello. Ookoo kennu koo nagaa keetii? Nagaa kootii obsii koo. Akkam jirtaa? Jiraam dhugaa hin baddeem. Yaaddamuufi kam? Lakki immoo kennu yaaddamuutti irraanfatamuunis jiraam. Isallee sirriittan beeka akka hin irraanfatamne. Atis nan irraanfattu jedheeniim. Tole sammuu eessa jirtaa? Anoo hiriyyaa koo tokko waliin hin jira. Dhugaa? Waaw. Har'a kopummaa keessaa baatee jirtaa jechuudha. Baga gammadde. Qoosaa kanatti baay'uma dandeessaa? Sitti ba'een hin kennu koo. Walluun barsiiftuura hiriyaa kee waliin. Sin barsiisa dhugaa. Yoo? Guyyaa tokko sin barsiisa. Yaadda'iin. Tole yoosuu taphadhaa kaa guyyaa gaarii siniif haa ta'u. Siifillee obsi. Guyyaa gaarii. Nagaan naaf tobi. Ayyee. Ishee seetee kan biraadha. Dhugaa? Eenyu isheen? Yeroon akkanatti ilaalu waan walii galaa jirtan natti fakkaata. Lakki akka sana miti. Akkuma bolaa tokkotti waliin haasofna. Maali kenna? Osoo eenyuu koo waliin jettanuu moo? Eessatti wal bartan garuu? Guyyaa ta'e sababa intala sanaaf aarii bakka wayii taa'aa osoo hin jiruu. Achumaan dhuftee si jajjabeessiti. Miira san keessaa si baaste miti? Ishee kana jabeessi qabadha. Lakki akkas miti. Liiban ani kana booda dhimma jaalala keessa seenuu hin barbaadu. Sababa ishee sanaatiyyuu hangam akka jireenyi koo jeeqame natu beeka. Ilaam kenna. Namni hundi tokkoo miti. Maaltu beeka? Ishee kana immoo waaqatu si kiisuuf siif kenne ta'a. Isheen sanaaf miira obbolummaa malee miira biraa naaf hin qabdu. Anaaf isheen obboleessaaf obboleettii qofaadha. Ilaam kenna. Waanuma kamiifuu wal nu barsiisimee nan ilaala. Eenyu nyaan jettee maqaan ishee? Obsee jedhamti. Waaw. Maaltu beeka akkuma maqaa ishee kana obsituu ta'uu dandeessi. Guyyaa tokko wal nu barsiisi kaa? Tole
isheen waan akkas jechaa turteem hiriyaa kee wajjin wal barsiisi. Ilaam kenna. Dubartiin hiriyaa kee maatii kee waliin wal na barsiisiin jechuu jalqabnaani si jaallatteetti jechuudhaan. Kanaafuu maal godhu? Jaaladhu akkanan hin jenne garuu. Eeyyeen carraa kana akka of jalan dabarsine garuu. Gonkumaa kana gochuu hin danda'u. Madaa konkoorra irratti madaa biraa dabalachuun barbaadu. Isheen kun akkasi madeessitu maaliin beektee akkas jettaa? Dhiisi. Hundiyyuu tokkuma isaan. Amma yaadeemna. Tole, itti yaadi garuu.